Achela no yo again from Bune, Jawar Rawani, communal work doing communal work kuni, community Daman would out and our community education would do than half again. Gati Gabasa, please. Gati communal work kuni, Odu in Tani. Oromia keessatti akka communal work kun hin eegal saba keenyaaf argitee wanni danda'ameetiin duratti kennamu jiru nuti ani abaabayyuun kiyya maqaa Itoophiyaa dhageenyatti fakkaanne garuu abbaan kiyya dhaga'uu hin danda'a abaabalooniin teena dhageettanatti fakkaanne Itoophiyaa maqaan isii yoo bade Oromoo wanni irraa miidhamu maali? Makaan isi yoo bade akka Oromootitti Eertiraan mataa ofii dandeettee Eertiraa jedhamti amma. Nuti Oromoon maaliif Oromiyaa jenneetiin hin jiraanne saba guddaadha of dandeenya. Communal warring kunillee akka nurraa dhaabatu gooneetiin saba keenya maaliif hin bilisoomsine biyya keenya maaliif hin bilisoomsine kan jedhu galatooma. lakkoofsa lammaffaan qaba. Achuma Daniel Lamata, achi sadaffaan isaa achumatti isaa kennite afraffaan achi jechuudha. Gaafii gabaabsaa please. Yaa nan gabaabsaa gidduutti nan guutina afgaanaa soo garuu dhifoonaa godha. No, dakiiqa. Dan gabaabsaa. Ani waan ani gaafachuu barbaadu Jawwaar yeroo baay'ee hojii naasofnee ture hojjete dura Chicaagoo dhuftee si argee nama nu hojjesaa jiru hojjesuu qabna dhabnaa irratti gaafannaa itti madeemaa jiran ta'eeti. Obbo Baqqalaa wajjin sa'aatii Baqqalaa wajjin haasa'aa ture yeroo dheeraadhaaf wajjin haasofnee wal fachiifnees addaan baane telefoonaan. Ani harka kee bitaadhaan yoo waan amantiillee qabatte harka kee isa jabaadhaan immoo qawwee qabadhuuti itti deemii jennaan Daaneel qawwee lafa kaa'inaan jedhe. Qawwee lafa kaa'inaan jedhe ayyee jireen ilaala wajjin haasa'ee ji'a tokkoon keenya lamaan keessan seenta. Gaafa dura deemte Jawwaar sitta seera bishaanillee nama harkaa fudhatee inni jiree dhaamsa siidha yaadatte Jawwaar nan deema jette jennaan maal abbaa ishee nan deema jette jennaan maal abbaa ishee nan deemaa naan jette Minnesotatti bishaanillee spontaneously karaarra dhaabbadhuuti bitadhu malee bishaan harkaa fudhatee nu gisee dhaamsa keessaa qabdu kun waanan keessa ture waanan keessa beekuuf dhugaa dubbachuudha kun kan darbee lamaan keessan yoo ila hinga la yentene kudatani tunambe wani sirra barbaade ani garu itu astesani qeerroo dhan ka ijettani ifuma gaafatani qeerroo tasgabbeessa wannan son bi gara fitatti gara ya maaliif garaje sine ya jan bata so garatan sabata to ga umata qeerroo aso sitta tasgabba wata kan banna yita garu galgale inda kini Sinduanya ni bekaya. Ini deknya. Awal lekan dem tani mari sitan. Nayara moni pada asa kerdu busha bakati dia babar. Mencatin to kumca begi to fijet dia. Amma kau itu betul gigi. Wan saya sendiri cakap. Kumca dah kefatat. Nambi to kunamni negara ni semua tinju. Aceh sudah buka dengan baki yang mengalah kesel. Store mana tiga isi agak saya kalau yang kita berkelan ini. Jangan terbina dulu. Apa yang Yesus aku kali macam itu menanti polisi jalan Yesus jenang. Yang meeting pun ham tu dah yang dia kita pilih tak. Ajikan kita berkelan ni ya. Untuk cuma kan tiduran. Sekarang pamoi saya kerja berkelan ini. Kau yang pakai senakari kilometer sedih sedih. Nanti dulu manis. Wala ka kesa talamu dandafa nimbe boleh sekian adjacently refasa ini kafal tamare sampai dia boleh sekian refilan ko dan hati dia no wale ani mo hati dia no wale abak dia boleh sekian no wale boleh tiga no wale ko dan bagata ali ya daga maalifi ammaga erken kafa kenya sereti mana jara sereti kijiba rakae mana jara sereti bisha ko jiku gembe Utopia wa madembe Chicago keessatti warri duraan Oromoo beeksise keessaa nuti tokko of jedhuun dhugaa Oromiyaa malee namni beeku refoojiyoo deemne ijoolleen kun hin jira kun waan banii jira
Usen Waaqofa no abdii fa abdii Oromoo jedhama. Daaneel Oromoo jedhanii waan maleessa namni tokko Daaneel Itoophiyaa gaabii Daaneel Bishaan jedhan waamu. Kun dhugaa. Kanaaf Itoophiyaa kan jedhamu gurra keenya dhaga'uu hin barbaadu. Loltuu keenya laga jiru bira dhaabbannee muu hidhannee ituun qabaatiin amma sila dubbachaa turte. Diaspora taanee asaajinaan malee we are in a modern slavery, my brother. This is the truth. I can't even Saati lam, baggaso domi tokko saati lam rafen dalagee jiraachaa ture. Garbummaa gara uummata kootti dugda koo hin garagalchani. Ijoollee Oromoo amma Yuusufiin galateeffadha. Biyya alaa kana dhufnee Ameerikaan keessatti diraagaan hin goyoonfamne, dhugaatiin hin goyoonfamne, dhala Oromoo taanee safuu keenya eegganne, jamaanne, dalaganne, biyya keenya waraana keenya gargaaruu jiraachuu keenyatti waan dandeenyu uummata keenyaaf gochuu dandeenyu keenyatti amma isin galateeffadha hunda keessatti. Alaa keenya jira keenya. Kanaaf Itoophiyaa kan jedhamu dura koo dhaga'uun barbaadu. Wanti jettee Itoophiyaa daandii deemnu taadeemnu garuu obuma jaarsi dubra dhufeetu. Bulchaan keessa. Mootiin keessa obbo Maraaraan. Maraaraan eerpoortii jalatti buuse mana kiyyaalee mana guyyaa obbo Maraaraan kunoo jaarsoliin kun dhuftee jiru wajjin mari'attee gorfannee geggeessa. Obbo Maraaraan haayileedhaaf hin taane. Kumsaa maroodaa warri Israa'eel baduu barti kennanii uummata Oromoodhaatti gurguratan isaafis hin taane. Kanaaf wanni ta'uu nirra jiru. Ati Itoophiyaa kan jirtu kan harma kee biratti qabadhuuti. Warra adii kana wajjin haasaa jirte yoo ta'e hin beekne warra adii. Waan isaan ta'an as keessa waan jiru. Wajjinis wal'aansoo qabneera. Itti himneera. Kanaaf obbo Maraaree yoo Itoophiyaa yoo harma kee qabadhuuti karaa kee keessatti Oromoo qabadhuuti. Yoo kanaachi agadaa alafatanii tufu akka halaala agadaa alafatanii tufnaa illee geggeessa. Isiniinis akkasuma si gochuu dandeenya. Dhugaan jira. Itoophiyaa jettee yoo hin ta'e keessa hin qabdanii karaa dhugaa. Waan keessatti dubbii qabdu kun. Itoophiyaan salphaatti waan jabaan Itoophiyaa waan ishee hiikaa ishee ni gaafa dhoorra maraa gaafa. Hiikaa ishee hin beekan. Itoophiyaan maal ta'e hin beekan. Chikaagoon dubbii Itoophiyaa jedhama. Adiin dhufanii lama kana gaafa qaban maqaa Chikaagoo jijjiira. Rabbiin galan yaa gaafa naamni yoo suphan. Warra hindi wajjin dhufan keessee warra biraachee wajjin dhufan keessee. Biyyaa. Kalau ini dia kan hidup, dia kan udah kerangka, nggak sih? Karena luka ni orang warana kayaknya gara-gara udah mangkut cuci cerita. Top, lama tu orang jawab tu kok warana kan ada tadi David datang ke semua, hamam tu bulan dia, hamam tu bulan. Okay, Daaneel gaafii keessan hunda gaafate nan fakkaata. Yeroo inni fudhatee gaafate mee gaafii kenniin adeemsinu gaafii kenniin adeemsinu booda. Okay, wanna namni beekne sa'aan nu rizarri goonetu sa'a gabaabduu yoo gaafii matan iyyuu deebifnee non ta'u gaafii kana adeemsanii isiniitti deebinu. Nutu harkaa qaba rakkina qabnu rakkoo isaa. Okay, perfect. Say it. Go back. Actually, can't can now say this. Gafi, nuna babsi please. Gafi gabab say. Tani. Gafi ko gabab dumada. Gafi ko jalkaba. Akka ummata kan simbol jalkaba ummata wallaga. Ummata wallaga erga sindatani media atti baastani bodde gagamna irra gaajiru ani itti gaafatamaan isinii jedhe. Kanas fudhattu itti gaafatamummaa erga sindatanii miidiyaatti laayivii baastanii booddee shofeerri Itoophiyaa suni yoo na jira qinaa ajjeesuu jedhe itti aanee jechuudha. Kanaaf jalqaba isin akka uummataatti kan siin dura dhaabbate inni kan yeroo harka isinii rukkutu wanti deemaa jiru kun sirriitti kan jedhe uummata wallaggaa tokko gaaffii koo kana. Inni lammataa abbaan fedhes duubaa jiraatu qaamni fedhes duubaa jiraatu abbaan fedhe waan jedhu. Waboo gashuu keessanii farra sinitti dhaga'ama kanaaf dhiifaman gaafattu. Inni sadeeffaa akka sinaa deebisan kan hin barbaadu turan darbiin please seenaa Oromoo keessatti obbo Leencoodhaaf obbo Galaasaa rakkoo nabsiisaan Amaaru maal akka isaan ta'an dhumarratti wal lolan itti aanee isaan ofii koo beeku umurii qoodhan argeen dubbadhaa isaan dhageen dubbadhu itti aanee obbo Daawudiif
or Jaal Daawudiif Kamaal Galchuu maal akka isaan ta'an beektu dhumarratti dhufanii ammas Jaal Daawudiif Biqilaa Araarsoo maal akka ta'an irra kana beektu itti aanee Lammaaniif Abiy maal akka ta'an beektu akka Oromootti galma hin qabnu moo lafa ga'uu adeemnu hin beeknu moo maali namoota nama dhee kana keessaa Kamaal Galchuuraan kanaaf ayyaduree ittaana ayyaduree hundumti isaanii garuu gargara kan hundumtu deemanii ayyagalatoomee isin lamaan ayyagalatoomee namni mabraati kenna boorsi ol biraasii dhabuu keenyaaf maalidha jechuun shakkiinaa jettanii isin ol bira taa'uu keessanii boor maalidha gaarantii nuun qabnu galiin Oromoo gamni nu lafa itti deemaa jiru akka Oromootti eessa goofa deemna beektaa kana maaliif gamni gadi warca'u yeroo hundumaa ulfaadhaa Sayyid Nukin, Sayyid እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰይድ እባላለሁ። ያው የኦሮምኛ ቋንቋ አልችልም አማራ ስለሆንኩ ማለት ነው። እዚህ ስብሰባው ውስጥ ገብቼ ጥያቄ እንዳቀርብ ስለፈቀዳችሁልኝ መሐመድ እና አብዱላሂ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እናንተ ብዙን በማስጠቆች ይተርሙልኝ እያልኩኝ እናንተ ስትናገሩ የነበራችሁትን ለማወቅ እየሞከርኩ ነበር። እኔ ያው ከዚህ አተረሳን ትልቅ እንትን አለ ምንድነው በቢግ ለፋት ይገሩ ሚሉት አለ ፈረጆች የአሁን ሰሞኑን የተካሄደው በቶሌ ቀበሌ የተካሄደው ጭፍጨፋ አንዱ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው የሚሆነው። እሱን ጉዳይ ስንለው አንዳንድ ከዛ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ ለዚህ ቫዮለንስ በጣም ተጠያቂ ነው የሚሉት የአካባቢውን አድሚኒስትሬሽን የፒፒ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኦይልስ ነን እያሉ ጋር ይዞ በዛ አካባቢ ጋር ወይት እያደረጉ የሚዞሩ ናቸው ብለው ነው የሚሉት። እነሱ በአካባቢው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተወካዮች ኢቭን ድጋፍ አላቸው እና ከፋይናንሻል ጌን ጋር በተያያዘ መልኩ እኛን ገንዘባችን በመዝረፍ ላይ የተጀመረ በኋላ ግን ቀስ በቀስ ጭራሹኑ ከማፈናቀል ጋርና ከመጨፍጨፍ ደረጃ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው ምናምን የሚባለውን እንትን በዘግናኝ ሁኔታ በሚቀየር ሁኔታ ያያችሁትን አይታችኋል። ህፃናት ሀሁዲዮ በቃ ያንን ሰው አደረገው ለማለት ይገባል። እያየን ያለነው ፉቴጅ በጣም ዘግናኝ ፉቴጅ ነው። ይሄን ጃዋር ይቅርታ ጃዋር በቀለኛ እንደምናገረው ከዲስፕሊን አለታ ጃዋር አቶ በቀለ ትስቱራቸው ባላችሁ አቀ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። የኦሮሞን ህዝብ አይመጥንም እንደዚህ አይነት ድርጊት በማንም ያደርገው ምናምን የኦሮምኛ ተናጋሪ ሰዎች አደረጉት መባሉ ለኛ ሸም ነው። የኦሮሞ ኮሚኒቲ ሸም ነው። it has to start ማስታወስ ድሮ አሰማችሁ። ለምን አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እናንተ የፌደራሊዝም አድቮኬተሮች ናቸው። ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን በመሰለች ሀገር በጣም በተወሳሰበ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ፌደራሊዝም in what level መጠኑ ምን ያህል ነው? ያ የፌደራሊዝም መጠን ለምሳሌ የአየር ኃይል አለ፣ የምድር ኃይል አለ ወይ ኔቪ አለ። ያንን በምን መልኩ ነው ራቅ የሚደረገው? የክልሎችስ ፓወር ምን ደረጃ ላይ ነው? አንዳንድ ሰዎች ከጀነሬሽን ከደረሰባቸው ፔን አንፃር በገቨርናንስ ናት በአማራ አይደለም በትግሬም አይደለም በኢሊትስ were running the country based on their own interest and power እናቃለን። ይሄ የአማራ ኢሊቶች ለአማራ ያደረጉት ነገር የለም። ፓወራቸውን ይዘው ግን እነሱ ለራሳቸው በተጠቃሚነት ኢትዮጵያ ግን ሀሲን ትዝባት እንደማናቃለን። የብሔራዊ ውትድርና ምዝገባ ተብሎ ሲባል ነው የደሃ ልጆች አማራ እየታለቀለበት ወጥቶ ነበር። ተጠቃሚ አይደለም የህዝቡ። ግን አሁን የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ድረስ በከነበረው ታሪካዊ እንትናንታ እንግዲህ የተሰበከው ሰበካ አለ።
አሁን ያለ ችግር ያመጣው አሳጥር እሺ የፌደራል እንትኑም በምን ያህል መጠኑ ነው? ሶስተኛው ጥያቄ ጃዋር አንተ በተመለከተ አንተ አካዳሚሻን ብዙ ነገር ታውቃለህ። አይ ነው ከኢንተርናል ከፎሬን ፓወርስ ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ያለ ኢንፍሉዌንስ ተጠቅመህ ኮሚኒኬት ታደርጋለህ መገመት አያቅተኝም። እኔ ፖለቲካ ትንሽ ሞክራለሁ እና አንተ ወደ ቤንሻንጉል ወደ ጎንደር ከተመለስ በኋላ ወደ ቤንሻንጉል ደርሰህ ተመለስ። የምዕራብ ወለጋ ጉዳይ አይተመጣና አዲስ አበባ ቃለመጠይቅ ስታደርግ የምዕራብ ወለጋ ኦሮሞኔ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ አማራ ሰፍሮበታል። ከዛ በኋላ ያንን ኢንተርቪው ካየው በኋላ ሰው የዛ ያካባቢው ሰው ኢንተርቪውና ኢንተርቪው ሲያደርግ ነው ቢገባለው እየጨረስኩ ነው። ዋሚ ከዚህ በኋላ ተሰጥቷል። ከዛ በኋላ ቫዮሌንስ ተነሳ እና ትምህርት ቤት ውስጥ በቦምብ ተመቱላ ሰዎች ስብሰባ ተጠርተው ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ከእስር ቤት በመታሰር አዝናለሁ። ከእስር ቤት ከዚህ ከመጣ በኋላ ደግሞ የአማራ ኃይል ገባ። የአማራ ኃይል መግባት የለበትም ኦሮሚያ ከተላቀቅ በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና አናዘር ማሳከት ተፈጠረ። ያን ኮሪሌሽን ምን እንድናስብ እንዲያደርገን ትፈልጋለህ? ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። አማገረ ዴቪያ Dafiku ni baka hebu tiga filiga mata natural nida Devi Adranto garu ama Devi maklati jenu wawada Devi uli ni mama kam leju lagi ni kan to ko fati ko sudah nai ni kan to ko fati ni diwai lagi ni kan mojumatis warana bisuma romutis warana romutis ni masani ni awe ni selama kati ta adi rasa ni nama to ko ni Bukan bukan orang bisuma romutis ni ada jadi mojuman ni masih aku tu je cari bukan mojuman jadi warana ni masih aku je cari all warring groups must stop. Ceasefire kan Indonesia. Abu kabu mani kunaga isa gode. Azan international dialogue ni terfufu. Isa ceasefire regisa, regisa galu. Warna kawe kan buat walina saya. Nakamusa isa gode. Gam siasa 3 hari memang. News case kan itu. Why igare niya kana tainiya mutesu malu ya saya jadi hamaria ni. Mali kerto ko kawai ke kini bukan nanti isi akan muncul itu buatnya. Aja itu orang orang kira kan. Ni kaji mana yang itu buat cuaban. Ni yang kita taruh ni dengan percaya itu. Yang di sini macam ni. Ni kita sahut. Tadi di nama saya dari kita dari asal dalam sahut dari kita ni. Mal boleh mal. Sebelum semua. Jadi cuma saya berpengket. Jika belajar lagi ini tu dia air, tu air apa? Iki dah majer. Umur ini butuh terkajar. Asalnya tu siapa kan? Bukan tu umur anak. Anak butuh tak ada berbadan ni semua. Butuh berbadan. Kan rumah kita butuh di rumah kita. Butuh berbadan. Karena berapa? Sama kayak gimana itu disuruh sendiri saja tu. Lah, why mati? Why itu semuanya terkait? Kepilih kau dari jalan ini. Mereka bawa. Lui itu kan komte itu kan makai sakti. Mirki orang aku menasadi, aku kami menasadi, aku ke semua sadi ti, ofis sadi, budget kami menasadi, ada di aman sadi, ada sadi, boleh nabo FIFA tu boleh sabotnya berwajib mobil yang pokok awal akan jadi. Yang kamu banyak kami, ada ciri itu. Karena di Lui itu dah jadi ini, lagi kita agak isu bergeser. Aku masih lupa ni. Agak isu bergeser. Kalau Lui tokofa constitution era mojuma itu kita jadi tu belajar dia. Akhirnya sambil wajarnya nyazau dan ni, wajarnya nyazau itu dan ni. Saya mojuma itu dia, saya punya cara wani ayam dua weekend. Itu
biyya ta'e hin beeknu garuu nuyi kana jenna tokkummaa Itoophiyaa achuma jalatti garuu mirgi isaa kabajamee fi akka humna sadii bakka hiriyummaa sadiitti biyya ofii isaatiin bulchuu Oromiyaa jechuun kanaa jenneetti yaadne nuyi kaayyoon jenna kana fakkaata. Waraana tumsuun maal gochaa jirtu jedhanii waraana tumsuun nuyi maal gochaa jirtu. Sirriitti dubbannaa dhugaa sirriitti dubbachuu wayyaa. Maaliif nuyi warra waraana tumsuu miti. Nuyi mirga Oromoo warra kabachiisuudhaaf mootummaa jala dhaabbanne dippiloomaasiin haa ta'u, hiriira nagaan haa ta'u, karaa cufuun haa ta'u, mala adda addaatiin fayyadamnee mootummaa dadhabsiisnee harka isaa cabsinee akka inni intarnaashinaal komishinii akka inni arganne akka gargaarsi hin kennamneef akka inni addunyaa irraa adda bahu akka uggurri irra ta'u sababii kanaatiif immoo gara seeraatti akka inni deebi'u warra gochuu filannootti dhiyaate warra aangoo fudhachuu barbaadamu. Kana sirriitti beekuu gaarii har'a ijaaramne miti har'a waan uummati jedhuuf jennee kaayyoo keenya nama geeddaratu sun yeroo kana sirriimatti walitti himuu barbaachisa. Yoo sobni walii jalqabnee inni dhugaan kana nuyi jalqabnee kanaatiin ijaaramne kanaatti hojjenna. Garuu karaa biraan sirrii miti hin deemsu jennee kun beenu dura dhaabbanne hin beenu mormii hin beenu kun sirriidhatti miti ittiin jennees gargaarsa hin kenninaafis hin godhinaafis maalis jennee hin deemu. Kana immoo isin sababii dubbatanii osoo hin taane pirinsipilii keenya jedhanii nuyi nama dimookiraasiitti amanu yaadi kan qofatu sirriidha jedhee warra amanu ni jiru. Sirrii ta'uu danda'a. Profii gochuudha. Waan dandeenye hojjenna biraanis immoo waan danda'u hojjetaa jechuudha. Ayyaana keenya irratti hundee jira ayyaana keenya irratti eegas illee uummata warra jaarra dhaqanii miidiyaatti baaftaniiti dubbiin itti dhufee jira. Giriibansi uummata wallaggaa yookaan immoo rakkoo dhuntiin irra jiru hacuucaa dhuntiin irra jiru waan inni keessa jiru iyyuu dhagahamee beeku ture. Carraa keenyaan itti akka addunyaanis dhaga'u akka mootummaanis dhaga'u akka uummannis dhaga'u gochuudhaaf yaadame utuu kaabsinee irra ta'e wayya ture isa wayya ture hin miidhamne foozaatti maata ani sanaatti koo itti jiraatu koo wallagee jiru golaan koo wallagee jiru dubartiinis ana qofatu biyya kana jira ana qofatu jira guutummaan isaanii achi keessa jiru nagaddisiisuu akka mitiini dhamuun Tuan dari misalnya dari jalan, tuan dari misalnya dari awal. Utu akak orangnya bekas berurusan negara, tadi negara menjadi tadi nyata ni berbar. Urusan negara ni berbar. Indendam, warna apa tu bercanda, jawab nama tim kami kan urusan. Mereka tu bukan kerana nama agak betul, agak mungkin. Akka kana nama biraa miti kan carraa kennu nurratti kennaa tura jijjiirbat namni waan gara isaa keessaa baasee kan dubbatu dubbatee keessa koko kan dubbatee yaadu carraa kenninees malee nuyi gaaga'ama isaanii isaati eegas isa kanneen immoo uummati kana jedhee uummati kan isaa kanaan isin immoo kana gochuu qabu jennee warra mootummaas warra dhaaba biroos adamsummaa oromoos Ini rekomendasi ini tinggi. Bangga cuma dari boleh tak? Penemu darah pemberat saya nafsu antau. Wabu kan semua barang yang rusak ada kita ini. Ibu menjawab tu sejarah ani bahasa sedikit ayat ibu menjawab. Apa sahaja ugat tu, seri tu. Malif. Nama tu makanya nama bangga tu betul. Nama acuuca wayyaanii jala turetu nama dhiibbaa keessa turetu nama dararaa isaanii keessa turetu umarratti wayyaanii wajjiniin yeroo nuyi kokkee wal qabaa ture jawaanfaas karaa aanaa duus mana hidhaa keessa geesse isaan immoo birokiraasii keessa ta'anii qabsoo hundumtuu geggeesse warra bosona jiranis qabsoo hundumtuu geggeesse namoonni Oromoo keessaa yeroo isaan gara aangootti ol dhufani maal seene miti halluu miti gargaraa waa biraa beekuu hin dandeenye akka Oromoo dhufee Umulangu gara aangootti dhufee jenne
nama sama-sama dia itu begini, nama apa itu begini, manis media tergatur, barisan bulan tergatur, barisan produksi bulan tergatur, bukan itu kan. Aku sebenarnya aman tadi nak jadi nasa, kita kan nak jadi nasa juga. Ada usaha jadi rosan boleh jalan. Warnanya kan lusuh, anak Jawa bukan sekolah yang juga mesti. Itu mesti betul kan? Warnanya kan Korea bisa tak? Korea independen tak? Kau cuma lagi ini benda. Asal bukan kami orang jadi orang ini nanti bisa kerja apa ni? Bisa tu lagi ni semana tak perlu saya orang ni semana ni simpusan ni. Orang mau jadi orang mau terasa jadi ada ini dia ini tidak buff jadi orang itu apa tu yang itu karena dulu kalau saya sini nanti kalau dia ini kalau saya dulu boleh jadi ada erotian jangan salah amal udaran itu cuma ada amal itu nama amal ini cuma kalau jadi nafsa orang mah boleh jadi kalau jadi ini apa mani berapa apa sana kamu apa ani kan dia kan dia kan terus apa sih sini itu mana ada jadi tahu ini sudah jadi seperti karena sih apa sana guru jadi guru jadi bagi kami berani jadi sekarang saya itu ni cakap mana sih Alep okay Tony betul kita finish Tony malu baru kita ketemu ya saya kabagi sekarang kerana kabagi kerana kerana tu berdua tadi dia tidak sampai dari sana kabagi mungkin apa mereka kabagi itu musafir terasa dengan mereka Selesai akal kami usut saja ya, sebelum saya pergi masalah itu asal akal kami usut saja. Kami jemaah kami kan ini dah jemurun. Ini kredit masa tak sekali. Kerana orang kami benar-benar ini ada lagi. Ini yang kita kena boleh jemurun itu serana yang langsung. Ini ada lagi bahan buatan masa tanamnya. Ini nasi fresh itu ada. Wujud saja. Ada asal-asal, kerana asal-asal, Kristina, mengkorporasi cukup mangkir suka saja. Dia menurut demi orang negara asal itu, kayak kalau yang masuk kalian ambil, ia dah masuk kami, ia dekat masuk, ia kerana masuk, mungkin dia mungkin dia masuk, istiqomah kami kena awalnya, ini sih asal. Ini satu orang itu dulu. Agar itu bagi orang yang macam itu jadi dulu. Bagaimana bersyukur dari orang yang semua jenajo. Bila yang bersyukur, bukan orang jenajo. Bagi masalah tu yang terkenal. Bagi masalah tu yang zakar bagi satu yang safar najo. Bagaimana kawan ni zara lebaran manusia lebaran kami negara lebaran. Yang kawan ni orang yang harus lebaran. Yang kawan ni orang uzuri zakar. Yang kami gambar itu yang belum kami ada bergerak. Kesal muhala sebenarnya, kesal muhala, rasa kesal muhala. Yang kami gambar gambar itu boleh marwar berituan, terfam berituan. Musuh cuma terfam berituan, cukup besar berituan. Yang kami gambar berituan. Ini terfam mana berituan. Begitu mereka kawan kita saudara kawan itu abru norot kawan ini begitu berasa berbicara ansat berkata ini lebih dari saya itu sama nama-nama limo kasihan limo dan itu kau mampu kawan itu begitu ya kawan itu bahannya kau akhirnya ia lalu ini kamu tidak semua Lebih dari semua kebakaran semula ini dasar. Ia kami yang dia sekarang terus ini ada di dia dalam main dia. Semua kita besar kawan
ዘመን የለውም ከቆሙ እንጂ የእውነት ነግራቸው ወደኛ አትበሉ እንጂ ሰው በግደል እዛ አካባቢ ከቆመ ዘመን የሰው ስም ለማጥፋት አንዳንድ አካባቢ እርግጥ ነው የዛ አካባቢ ይህንን የብልጽግና የኦፒዲዮ መንግስት የወያኔ መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ ኦፒዲዮ ፖሊስ ሲሰበሰብ የመጨረሻ ተቃዋሚ የዛ አካባቢ ሰው ስለዚህ የዛ አካባቢ ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተፈረደበት ነው 3 ዓመት በኮማንድ ፖስት ውስጥ የኖረ ነው መከራ ሲያይ የኖረ ነው ስቃይ ሲያይ የኖረ ነው በደርግ ጊዜ ወደ ተብሎ ሲደበደብ የነበረ ነው ይህ ቢፍለም ይደርሳል ግፍ ነው የዛ አካባቢ ህዝብ ግፍ አልታየም በዚህ አገር ራሱ አልታየም አልተሰማም አልተጻፈም እኛ ብንናገር ወጣቶች ይሆናል መናገራችን ተማረ ዳይሬክት የዛ አካባቢ ስቃይ ታይቶ ተሰምቶ የሚያልቅ አይደለም አልተነገረም የመጣ መንግስቱ ሁሉ በዛ አካባቢ ላይ የስቃይ በተው ያኖረው እዛ ወለጋ ላይ ነው ያ አካባቢና ከዛ አካባቢ እዛ አካባቢ እንቀሳቀሳል ያሉትን በሸኔ አሳቦ ያጠፉ የተነሱ አሁን ያለው መንግስት የብልጽግና መንግስት ራሱ ገዳም ራሱ መንግስት ነው እነሱ አይደለም ስለዚህ ያንን ፕሮፓጋንዳ እየሰማን የህዝቦችን ግንኙነት ማበላሸት ጥሩ አይደለም የህዝብ እንደምናለው ነፍጠኛ አይደለም እዛ ይሰራል ሁሉ ይዞ ሊወር ይመጣ አይደለም ታሪኩ ለመከራ የመጣ ህዝብ ነው ከመጣም በኋላ ደግሞ ሰርተው ይበላል የገበሬው ማሳ አልተሻማም ሰው የሌለበት ስፍራ የሰፈረ ስለዚህ አሁንም በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት በፖለቲካ ኤሊቶች ምክንያት ሊበላሽ አይገባም እኛም ያንን ተቀብለን ማረጋገጥ አለብን እኔና እሱ ያንን ይህንን እንደሰማን እኛ ራሳችን ወሪያችን ቶይ ምንድነው የተባለው አሁን ይጣራ ማንም ይሁን ማን ጫጫፊ ደግፊት መከራ ጫጫፊ ዘር የለው ሁሉ ጫጫፊ ኃጢአተኛ በጣም ሲጠይቀው ድረስ በምድር ላይ ግን በህግ መጠየቅ አለበት ጫጫፊ የኛ ብረት ፓርቲያችን በግል ደረጃ የምናምነው ነገር ይሄ ይጣራ independent inquiry investigation ይደረግና ይህንን የፈጸሙ አካላት አሁኑኑ ለህግ መቅረብ አለባቸው የሚል ጽኑ እምነት አለ ዛሬ ቢሆን ነገም ቢሆን ይሄ ወጣት እንፈልጋለን ወደፊትም እንዲጣራ እንፈልጋለን እኛ ጊዜ ካለን በታሪክም ወደፊትም ይህንን ነገር የምንተወው ነገር አይደለም የሰው ደም እንደዚህ በከንቱ አንድን ምድር በሰው ደም አጭማቀው ማንም ወንጀለኛ ከህግ ፊት ሊያመጥ አይገባም ስለዚህ እኛ ማንም ይሁን ማን ከአንድ ብሔር የተወለድነው ፈልገን አይደለም በራሳችን ፈቃድ አይደለም ይሄ ምድር ለሁላችን በቂ ነው ተከባብረን መኖር ያስፈልገናል ብለን እናምናለን በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ግን ባልተጣራ ወሬ ላይ ተመስርቶ የሚበላሽ አንተ ነገር ለዚህ ያለው Galdoma, kamu nak kalam isu. Negara di kamu negara terbuat. Negara ubaje tu peace, ubaje tu, itu justice, ubaje tu. Lonely apa biyati kalau ubaje tu ada puri. Tapi negara mari biya sesuatu itu. Kamu negara ubaje tu mau betul mana itu deh. So total tadi negara itu desa bersama. Mana kalau saya kalau berwasa. Jemusi ये सब खरा औरों को बात खरा औरों को बात लिखाओ देता है इधर खरा मोदुमा को बात लिखाओ देता खरा वाला को बात लिखाओ देता खरा मेरे को बात लिखाओ देता dia saraka macam itu bodoh kita ini tiga orang dah tiga mati jera gara tu koran seni gara tu kori itu dengan dia sahabat tu kono kamu gara tu koran ni kerana tu boleh tipu dari tipu dengan dia खाना आराम वाली गला नगे वाली गला पर पैसा इतने गला तो मुकाना नहीं रोमो बहुत निकाल मुझे लगे थोड़ा सा लोग तो चुनेंगे
Oromiyaa keessatti amma hedduun miidhama yeroo lamsaa gidduutti ilmaan isaa wal hojjetaa jiru. Olaanaa wal hojjetaa jiru. Miidhama guddaa ture jira. Tarii akka biyya sanitti ka dachaa lola dachaa keessa galee jiru sana keessa. Kana keessaa bahuudhaaf shoora guddaa qabachuu danda'u. Shoorri guddaan immoo dirqamni mootummaati. Mootummaan gaafuma olaantummaa isaa humnaan hojiitti fudhatee dubbii eegalee. Hin taane karaan suni. Mootummaa sin laaffise, biyya sin laaffise, saboota akka malee walitti buuse. Inumaatu lolli kun itti deemuudhaan diinagdee qofaa gaafa deemu. Lolli mootummaa fi lolaa jechuutti qofa osoo ta'e dalga poolisoota konfiliiktii eegaluu danda'a. Poolisoota konfiliiktiin kun koomina baay'ee ta'uu danda'a. Kan jennu isa kana jechuudha. Gara as keessanii qeerroon ka'e jettanii hin goonu ilma eenyuti inni dhaqii hubadhu jennaan ilma eenyuti. Kaasoo faatu ilma eenyuti jennaan asxaa ati qeerroon ka'e jenneera. Isinitti gaaman as taa'ee Kasimo baasee qeerroon ka'e yoo cinqaman maraachaan bulan ture gaafa ijoollee wareegamu. Maaliif isaan jidduu taa'ee aarsaa san kabaru ta'uu biyya. Waggaa lamaan darbe garuu aarsaa ijoolleen kabaru aarsaa oromoo kabaru jidduu isaanii ta'ee kabaru biyyatti dibjee irraa kan ture jechuudha. Asxaa ati akkas godhaa waggaa jettanii isaan fattanii maal maalatu maal jechuudha malee kana. Ilma eenyu nama akka keetii bara nama akka keetii ilma akka keetii hordoftoota ta'uu danda'a. Akkuma ilmaan keetiitti kindergaartan barachuu danda'utu isaan ka'e iyyuu jettan as teessee hin goonu bara hin goonu godhu siin qabu hoggansa oromoo amma booda bosona isaa taatu dirree finfinnee irratti haa taatu nan hoggane jennaan oromiyaa keessa jiraachuu qaba malee biyya alaa ta'anii oromoon hogganaan dhaabbateera sun dhufeera cufneerra kuma lama saddeet booda cufneerra baay'ee nama walqabatee waa'ee akka agadaatti alashineessi tuufaa akka hojii jiru. Akka agadaatti lola shubbisi kataan kee isin irra deemnaa jedhuun sodaatan tur dhaabannee dhugaa itti maal jedhu. Ilaaluun waan dhaqanii nama itti yaadnee irratti mari'annee buufnee bakkeen baasu waa akkasitti galatanii murteessineetti seenu. Maal murteessineetti seenu? Oromoodhaaf sirna federaalawaa dhugaa Itoophiyaa keessatti sabaasa tokko jedhu. Kana immoo qabsoo karaa nagayaatiin yoo deeme sabaasa gadhisan. Kanaaf immoo lolli dhaabbachuu qaba jennee amanna. Kana hin jedhin akka jedhu taankiin isaatu agadaan isaatu nuyi ejjennoo sanarraa utuu hin deebinu waa mataa keenya galee. Ka boleessi dhimma wallaggaa walitti qabsiiftee kaafte. Waa irraanfachuu jedhama. Yeroo kana sun wallaggaa dura nagaan ture. Ummanni dararaa inni keessa ture. Mootummaan kufeera ture. Namni rakkoo hama hin ajjeefamu hin saama bahee gahuu hin danda'u. Namni immoo irraa dhaga'ee jiru. Hoggansi dhaabbilee lamaanii Finfinnee keessatti nu wajjin simatama. Nu wajjin walgahii teenya suuraa kana waraanni isaanii garuu wallagga gooleessa ture walgahii. Namni kana immoo dhaga'ee hin ture. Isis waan qabdan Finfinneetti illee qoodamu ture. Akka bakka dubbadhu mooti. Haa deemnuu jenne hoggansa bifa adda addaatiin jiru liitii Finfinnee jiru. Hin dhaqinaa isinuu hin dhaqinaa kan jedhu malee haadha dhufee yeroo dhabame. Hin dhaqinaa hin dhuftanii isinuu dhaqan. Hin dhaqinaa kun jedhu. Dhumnu haa dhumnu malee. Naqamtee gaafa keenye. Sakattaa malee namni cabsee seene waltajjii. Poolisiin dhufee kan sakattaa malee seenan kan wallee hin dhabamu. Seenan dhuu keessan ooluu jedhan. Bakka na wallaallee akka wayyaa jennaan bakka na dhimmi kenne kennaan furdoomii wannee kan dhalbate tokko ati kasaati annan seenaa jedhe. Dhugaa yoo kan dubbannu taate achi dhaynee rakkoo uummata sadii dhageeffanne kan miidiyaa agarsiisa qofa miti. Galgala luboonni manguddoonni biyyaa miidiyaa irratti agarsiisa qofa miti bara. Loltoota dubbifneera, loltoota gama mootummaa, loltoota gara waraanaa jira.
Jaalala dubbifneer, barsiisota dubbifneer. Sakkuma hanga diiwaan gama ceenee uummata gumuus. Rakkoo gumuus amma madakkalli nama ofiisisu kana bara. Gaafa dhageettiin isaan turre. Godinni Kamahiir walla beelaa keessatti dhaqama. Irraa jitee soqita qoricha eegaa gadeettii asatee ture barnuu dhagabalsiise. Deebinee homaan goone hoggansi hundi bakka jiru. Hoggansi waraanaa hoggansi siyaasaa bakka jiru. Dubbiin tuni deemnaan rakkoo guddaa naannoo sanatti uumuu deemu. Walii galtee keessa asfalaa san dafa hojiitti hiikama. Jeequmsa amma gaafa godhee wanta gammachii amma qofa ture. Ara Oromiyaa hunda rakkoo wal ga'ee kana achitti dhaamsa osoo jennu tuufiin rakkoo asiin keessa itti boonna achi dhaquu eegisanitti. Itti boonna maaliif rakkoo uummata keenyaa ittiin hin daldalle magaalaa keessa eenyee callinee mootummaatti qofa kan qabu akka daara mootummaa akka beekmaatti dubbanna beekta. We know credibility qabu waan hojjenne beekna. Ara mootummaa akka beeknetti siitu balleesse ka jennu gaafa hin balleessin balleessaa jira kararraa ga'e osoo jennu waan balleesse ija ol qabatee nuti haasa'u kan dubarri mootummaa. Kanaaf akkasitti hubatamu baate gara waa'ee waraanaa galchuu fi qabatee gara waan dhufee baay'ee irratti eeguun barbaadu. ከአማርኛ ዘዴውን ደግ አማራ ስለሆንኩ ስለሰጠኝ የእኛ መድረክ በዚህም ኦሮሚያም ለማንኛውም ህዝብ ለማንኛውም በወፍ ቋንቋ ለሚጠይቅም ክፍት ነው። ለማንኛውም ከምን በላይና ከሰማይ በታች ያለ ጥያቄ እኛ የምንፈራው የለም። ምን ማንም ሰው የፈለገው መጠየቅ ይችላል። የምንችለውን እንመልሳለን። ጥያቄ ካንተ መስከረኝ አንተ የመጠየቅ መብት አለ፣ እኔ የመመለስ መብት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍት ነው። ወደፊት የምናደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ ሁሉም ሰው መጥቶ እንዲሳተፍ እንጋብዛለን። ከቶሌ ጋር ተያይዞ አላወቀዛችሁም እንዴት አላወቀዝም አልተከታተልኩም ማለት ነው። አልተከታተልኩም ከሁሉም አስቀድሞ ያወገዘና ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን እንዲወጣ ያደረገው የኛ ፓርቲ ነው። ሁለተኛ እኛ በሄድንባቸው ስብሰባዎች መጀመሪያ ማችን የከፈትነው ይህንን በማውገዝ ለምሳሌ ስለዚህ አውግዘናል። ማውገዝ ብቻውን በቂ አይደለም። ግድያዎች ተደጋግመዋል። ግድያዎች የግለሰቦችና የቡድን ግድያዎች ዛሬ ተደጋግመዋል። ሁሉም ከበሩ ይመጣል፣ ያወግዛል፣ ይቀጥላሉ። ማን እንደሚገድል ራሱ እናውቃለን። ማን ነው ሰዎች እየገደለ ያለው? ለምሳሌ ወጣው ሰው የሚባለው ኮሚኒዮን ቫይረስ አይደለም፣ የእርስ በርስ ግጭት አይደለም። ይሄንን የሀገሬው ሰው አጠቃ የሚል ሰው አይደለም። የእርስ በርስ ግጭት ሊሆን አይችልም። አሁን በቀላይ ስለሚያደርገው የኢኮኖሚ ቴንሽን የለም። ምንድን ነው ይሄን እያደረገ ያለው? አሁን ከመንግስት ሰዎች የምንሰማው ነገሮች አሉ። ከራሳቸው በመንግስት ከፓርላማ አባላት የምንሰማው ነገር አለ። ስለዚህ የኛ ዜጎች ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን መጠየቅ መቻል አለባቸው። ለምንድን ነው የሚካሄደው? ለምሳሌ የቅርቡ ግድያ ለምን የተካሄደ? አንድ ጊዜ ጉልሶ ላይ ግድያ ተካሄደ። በማግስቱ የትግራይ ጦርነት ተጀመረ። 2 ዓመት ምናምን ምን ነገር አልነበረ። አሁን በአዲስ መልኩ ግድያ ተጀመረ። ዋይ ማን ነው በደንብ የሚያደርገው? እንደሚታወቀው ያለ አቀው ማህበረሰብ እኛም መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር እንዲደራደር ጫና እያደረገ ነው። ይህ ጉዳይ በድርድር እንዳያልቅ የሚፈልጉ ወገኖች ይሄን ግድያ እንዳቀነባበሩ ነው። ጥርጣሬ ነው። ይሄን ጥርጣሬ ለማረጋገጥ ወይ ለማከፍ መንግስት ገለልተኛ የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል አቋቁሞ ማስመርመር አለበት። ምንድነው እዛ አካባቢ ሆኖ ማን ነው የገደለው? የሚያሳዝነው በሚያሳዝነው ያለው ሰፈር ነው። እዛ ነው በሚያሳዝነው ሰው ይሞታል። ሰውየው ማንነቱ ነው አይተህ ማን ገደለው አይተህ ሌላው ወለጋ የነበረው ወለጋ ላይ ይዘምራል። ወለጋ ላይ በመቶ ሰው መሞት የጀመረ 4 ዓመት ነው። 4 ዓመት ነው። ኖበሪ ተሰባ እያጠቀ ያለው ህዝብ ብሌም ይደረጋል። እየተጨፈጨፈ ያለው ህዝብ ብሌም ይደረጋል። ኢንተርኔት ይዘጋበታል፣ ስልክ ይዘጋበታል። ለሶስት ወር ይጨፈጨፋል። የጨፈጨፈው
ኢቪደንስ ይጠፋ እንደና ኢንተርኔት ምዕራብ ሸዋ ላይ ሰሜን ሸዋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ጉጂ ላይ ህዝባችን እንደ ቅጠል ይረግፋል። የህይወት መደራረቃል እኔ ባለሁና መርጦ ማልቀስ መቆጣጠር ህዝባችን ታላላችን እናተርፋለን ካል የኦሮሞን መሞት መቃወም አለብን፣ የአማራ መሞት መቃወም አለብን፣ የትግሬ መሞት፣ የጉሙዝ መሞት ሁሉን ካላቃወም መሰከር አንዱ ሰላም ሆኖ አንዱ ቢሞትበት ሀገር ይቀጥላል። ሀገሪቷ ወደ ከፍተኛ አደገኛ የሆነ የእርስ በርስ ግጭት እየገባች መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ከዚሁ ከምዕራብ ወለጋ ጋር እዛ የት ጊዜ ማታ አማራ ሰፍሯል ብላችሁ አላውቅም፣ ውሸት ነው አላውቅም። እንደውም ሄደን እዛ አካባቢ አሶሳ ድረስ ሄደን ያየነው በግልጽ የተናገርነው በጉሙዝ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበር። ስለዚህ ያልተባለ ነገር አለ ማለት ጠቃሚ አይደለም። የአማራ ኃይል ኦሮሚያ ይባላቸዋል። አዎ ለምን ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንትና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አሮርቀው የሁለቱ ክልሎች በመተባበር ኦሮሚያን ያጠፋሉና አደገኛ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ህገ መንግስቱ መሰረት የአንድ ክልል ውስጥ ችግር መጀመሪያ በክልሉ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላል። ከዛ በላይ ከሆነ የፌደራል መንግስት ነው አንዱ። ሁለተኛ አሁን ባለው ቴንሽን አሁን ባለው ከፍተኛ መጠራጠርና መገፋፋት ውስጥ የአንድ ክልል ኃይል ሌላ ክልል ከገባ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ነው የሚፈጥረው። ከፍተኛ ሁለቱም ማህበረሰቦች ወደ ማያባራ ግጭት ሊያስገባ ይችላል። ትግራይ ላይ የሆነው ነው። ትግራይ ላይ የአማራ ክልል ኃይል የኤርትራ ኃይል መግባቱ ለዛ ሁሉ ቀውስ ያ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ራሱ ለማስጠር በጣም የሚያስቸግር ውስብስብ ውስጥ አጋጥሞታል። አሁን ቢሆን የኦሮሚያ ክልል ኃይል አማራ ክልል መግባት የለበትም፣ ሶማሌ ክልል መግባት የለበትም። እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይል ኦሮሚያ መግባት የለበትም፣ የአፋር ልዩ ኃይል ሶማሌ መግባት የለበትም። እነዚህ ልዩ ኃይሎች ሪጅናል ናቸው። ስራቸው በሪጅናል ሊሚት መሆን ያለበት ከዛ አልፈው ክሮስ ቦርደር ከገቡ የሁለቱ ክልሎችና የሁለቱ ህዝቦች ችግር ያባብሳል ከሚለው ነው ተነስተን ነው ወሊገር ኑይ ዋንስ አጌሱ በርባድ ለሲንቲ ሙሉ ኑይ ወሊሶታ ቢቶ ከቶ ሬሰን ወሊገር we are not your entertainers, we are your protectors. Yero to kodoko one is bita usente na wale one is over bad usente because populism bakonde mangesu akaman to go ya ka jedo sulan de na be na asa ka shuru be na bi dasis ina de no ka rakhan de ba no be ko garu har di mungesi rohan mungesi ngesi tu kan cinca bati kan wajati kan seriously ityadani samuda ityadani karora kan simo basani kan simo sulimo kana kana rozi to wulu akaya ka barbanda rohan mo ta barbanda akaya ka mana isri no chorai jiru na ma diwa ka so jiru jo ka ali na bore really umma ke kar diga umma ke kawate ni gam diwa. We're talking about real life. We're talking about Torah and Gamatu. The poor people there. Actually, we are not again. Only one poor. Karabi, Nui, one aso, one mother. Rakko Amati do case in Karabi, Basudan. One more burger of Kota Kamaki to Danda. One. We don't have the layering. The responsibility of Mother Milota. Umati Milota, Abdu Raka, Dirkamo, Umada Satan. Each season, chapter season, Karora can see what is about. At the minimum cost, hierarchy can be done. One gender. What is in the world? What is in time? Gargarina. Garumo, Mundosina. Duty, the Rotoko Batasana,
siyaasa Oromooti. Baay'ee yeroo tokko dhufa di Musa hawaasa Chicaagoo akkasumas hawaasa Michigan Zed yeroo tokko gara isteediyoom irraa shanna seenaaf kenna haga jennu kana tekeru Ersun duratti waan gochuu barbaadne jalaatee kan gadhee maqaa jawaayii illee waan jechuu barbaadeetiin jechuudha. Waan nagee keessaa tokko jiraanne waltuufi wal gatuudha rakkoon kennu. Waan tokko umrii kana kii keessatti waan bareedu jiraate of duba deebi'ee karaalee jire gochaan mootummaan fi mootummaa Oromoo godhaatu gara jabeenyi inni ittiin nu godhu kan diinaa oliiti. So qabsoo keenya keessan bakka dhiyaannee maaf of yoo jedhu waan laaluu qabna maaliif 1870 keessa bira geenyee deemne waliin deemuu danda'uu qabna waliin haasa'uu qabna inni jedha inni aangoo guddaa qabu must do more harka harkifatee harka waamee warra kalee isi yeroo hidhaa keessa jirta bakka hedduu galatoomee waan yaadantee fi warra hirriba dhabee dubbataa kaadhaammoo wal xiqqeessu kaadhaammoo akka hin gollaan dalagaa keenya hundaan warri kun maaliidhaati beekan warroonni sun dagatamuu dhabuu isaa akkasumas immoo ijoolleen bosona keessa jirtu galiin hamtuu taate kan mootummaan ijaarate qabsoo kanaaf bu'aa jirti kanaafiyyuu akka gabaabottis akka paartii biraatis yoo ofii keenyaan deemne jedhu kan akka keenyaa walitti jabaatu hin jiru kan akka keenyaa miila wal harkisu hin jiru kan akka keenyaa wal jigsu wal ijaaru torree wal jigsu ijaaramu hin jiru kanaafiyyuu waamicha isin godhu warroota duubatti hafe isin duuba jiru harka ergisaa waamaa guddisaan jedha warroota nama arrabsu immoo yoo dandeenye nama haa qabnu yoo dandeenye nama haa gargaaru yoo dadhabne immoo afaan keenya namarraa qabuun dirqama yoo hin taane immoo akka agartan kana qabsoon kun maaf karaa irraa baate akkamitti ammoo boru karaatti ni deemu qabsoon kun shakkii qabu humna keenyaa ni deemti jijjiiramni ni qaba because Oromoon amma booda of dura malee tasgabbiin Itoophiyaa addunyaan nu beektee nuti booyaa jirti Itoophiyaan nu beektee nu dura deeman nu jedhaa jirti nuti wal dura deemuu dadhabne waliin deemuu dadhabnee jirti kanaafiyyuu akka nuun deemu tokkotti akka intarteene noon taane yoo paartiin nu deemu dadhabne kafaa'uunis warri bosona jirus ana malee dhiise yeroo baay'ee hira waamu sagantaa yoo waamu oo hiriirri nagaa hin barbaachisu oo kaampeen hin barbaachisu negativity within our own community negativity within our parties sun miidhee kana kan beeku qabnu teessoo mootummaa ni ta'u duraan dalagu asiis dubbisuun isanii dagalee seenuu jedha suni ammoo isallee lullee kubsee jira kanaafuu Oromoo dhugaa dhaamsanii dubbachuun barbaadee jedhee obbo Baqqalaatiif obbo Jawaariif kana beeknee qabsoo carraa argannu kanatti carraan harka keenya jirti gaa uummanni addunyaan nu eegaa jirti nuti ammoo wal qabannee tarkaanfachuu dandeenya walii galuu qabnu waan hundarratti wal kabajnee wal jaalannee akka dhimma namaa tokkotti haadhaan baatu awwaalanii haadha ofii lafa jala dabarsanii jiran akka ilaalaa fi na uffachaa dhalatoomaa kan madhaan barbaadee jiru. Hawaasa Oromoo Chicaagoo obbo Baqqalaa ini obbo Baqqalaa fi hawaasa Oromoo Chicaagoo One general Trico Second and then Nafere, Adat General. Dad,